السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نجا فيا المارو ما الدنيا كان رجلتن مرتي كيسن وبكا جرتنت نجا في جال اللي في خبجان كيك الإنسان رام بكا اسم جرت مرت اسم ها جو. أوكي تانسي أني وان غويا حتى تاجر رتي أنيس تجودا وان نتي أقامي توكو ibsachuu barbaadeetin viidiyoo waraabuu dirqamee jechuudha. Innis waa'ee haraara guyyaa kaleeti. Haraarri kan ta'e obboleessa keenya Muhammad Sa'idiif Rabbiin rahmataa godhuuf gartee akkuma sanallee Maamush mucaan jedhamu sun hagalatoomuu yaa dhugaa jirtu baasee jira waan ta'eef dhugaan jirtu فرد اتجرتي jechuudha amma kanaafu ani amma asirratti dhaamsa takkitti qofan isiniif dhaamu dhufe ijoollee keenya jechuudha keessatti ijoolleen ilmaan abbaa jifaar yaa'u oromoo guutuudha kan dhiiga Muhammad Saidii fi gartee dubbataa ture dhugaa dubbachuuf ijoollee hedduudha gartee kutaa hunda irraa kan dhugaadhaaf dhaabbatan hin jiranii galatooma ulfaadhaa baga gammaddan dhugaan keessaniif bahuudhaan baga gammadan baga guyyaa hadhaa geessanii argitanii jechuun barbaada. Itti aansee ani gabaabumatti wanni nan isiniin jechuu barbaade waa'ee Caalaa Bultumeeti jechuudha. Caalaa Bultumee ammaan booda amma dura artistii Oromoo ta'a beekaa Oromoo ta'a sabboonaan otoo nu jennu otoo nu jaallannu akkasitti bakka guddaa nu biraa qaba ture dhugaa jirtu dhugaa waa'ee Muhammad Sa'id awwaalee owwana ga'ee jira jechuudha. Ammoo erga Maamush dhugaa jirtu baasee firrit godhee lafa kaa'ee ani gama kiyyaan waan godheera badii balleesses waanan godhe mucaa kana akka nam dhugaadha namni dogongora kan keessa nin jiraa dhiifama haadha koo obboleeyyan koo jedhee dhaqee dhiifama gaafatee akka gartee ijoollonni biraa namoota nama shani jarrii gartee akka Caalaa Bultumee keessa jiru akka Khalid Mo'in ijoollee nama shani Island jarri kun nis akka keessa jiran hundi lafa kaa'anii jiran abbaan gadaa Oromoon manguddoonis waan sobanii tokko hin jiru jechuudha dhugaa jirtu dubbatanii jiran kanaaf nuti dhugaan bakka jirtu barree jirra Oromoo okay dhugaan bakka jirtu amma barree jirra Maamush galata guddaa qaba nuti inni amma booda nu'iif obboleessa keenya jechuudha Maamushiin nu'iif obboleessa keenya ammaan booda jechuudha galata qaba dhugaa jirtu baasuu isaatiif ani kana dhugaa kana eenyurraa hin eegaa ture Caalaa Bultumeerraa eegaa ture maaliifi inni nama sabboonaadha nama dhugaati waan ta'eef dhugaa jirtu lafa kaa'ee haadhaan dhaqee maaloo narra deemi siifa lafan sii ta'a jedhee dhugaa jirtu lafa kaa'ee dhiifama gaafata jedheetan isarraan eegaa ture jechuudha hojii Maamush hadha hojjete kan Caalaarraan eegaa ture amma booda nuti ilmaan abbaa jifaar Caalaa Bultumee amma social media irratti maaltu jedhama Caalaan dhiifama gaafachuu didee maarree warri jettan dhaabaa nuti dhiifama gaafachuu qabda jennee Caalaadhaan wanni jennuuf hin jiru jechuudha Caalaan nu'iif amma booda damiina jechuudha maal akka ta'e damiina jechuun amma booda nu'iif xalaata ammaan booda nuti dhiifama jedhullee manguddoo fidatullee irraa maaliif dhugaa jirtu awwaalee ka'ee amma erga reef Maamush dhugaa baase erga dhugaan baate bakkan seenu dhabuurraan dhugaa amma yookaan dhiifama gaafatu ta'e jechuudha gonkumaa never irraan qeebalu nuti never irraan qeebalu ammaan booda nuti baalagaara damiin Caalaa Bultumee wajjin nuti ilmaan abbaa jifaar bakka Caalaa arginetti amma artistoonni tokko kan funyeeffaa waan seen amma poosti godhaa artu deemaa laala. Caalaa goota keenya maarree waan jedhu jira jechuudha warra akkanaati warri Oromoo gandaa wal ficcisiisaa jiru kanaaf ani isin dheeressu ijoolleen keenya ilmaan abbaa jifaar keessatti warroonni social media irratti Caalaan dhiifama gaafachuu dide maarree dheettanii asirratti wanni jettan nuti nurraa hin eeggamu nuti dhugaa jirtu qofa baruudhaaf kan amma dura iyyaa turre amma dhugaan bakka jirtu barree jira kanaaf obboleeyyan kiyya kan isinitti dhaammadhu ammaan booda nuti Caalaadhaa wajjiniin damiina baalagaaraa bakka jirrutti dhiiga Muhammad Said dhiiga obboleessa keenya kan baafatu nuyi jechuudha dhugaa jirtu baga barre erga barreen booda waan takka nam tokkollee ammaan booda gara Caalaa Bultumeetiin waan takka wanni nuti isarraa eeggannu hin jiru ammaan booda jechuudha nutiif Caalaa Bultumee ilmaan abbaa jifaariif Caalaa Bultumee amma booda
warra damiinaati jechuudha. Warra baalagaaraa jechuu afaan biraatti warra xalaataa jechuudha. Kanaaf bakka jirrutti nutu kaffalata dhiiga Muhammad Sa'iid. Maamush gamoo kanaan galatoomii jiraadhu akkuma nu kabajetti rabbi si haa kabaju. Ati amma booda obboleessa keenya obboleessa waliin ajjeessa yaa wama jirudha wanti ta'e waan haaraa miti. Dura buutee dhugaa jirtu lafa nuu kaa'u keetiif ulfaadhu galatoomii siin jenna. Kanuma siin jechuu barbaade obboleeyyan kiyyaan viidiyoo waraabu yaaduma kana na waraabsisee nagaa naataa sheer godhaa wal dhageessisaa isin jechuu barbaada ulfaadhaa nagaa naa jiraadha.